Iskindir Naggaa hidhamee sa'aa 24 adoon gahin gadhiifame. Iskindir Naggaa hidhamee sa'aa 24 keessatti akka Itiyoophiyaan uummata Oromoo ammas ta'uuf hin jirre. Ijoolleen Oromoo, qeerroon Oromoo, hayyoonni Oromoo, warri dhaabba siyaasaa Oromoo deeggaran keessa jiran hundi isaanii ammas rakkoo ajaa'ibaa akka keessa jiran. Itiyoophiyaan naaftanyyaaf malee Oromoof ammas akka ta'an hin jirre. Hooggansa Abiyyi jalattis Oromoof akka ta'an hin jirre. Ragaan Jaal Abdiisaa Raggaasaa fa'a guyyaa meeqaarra akka hidhamanii ji'a meeqaa kana keessatti gara kana jira. Eessa akka jira namni Oromoo ta'e kamuyyuu haasaa feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa kanarratti takka takka waa'ee isaa deemu malee sanii achi eessa jira qabatamaan bakka kam akka jiru nam tokko hin beeku. Kun maaliif ta'a? Haga yoomitti uummanni Oromoo rakkata? Haga yoomitti uummanni Oromoo mana hidhaatti guurama? Haga yoomitti? Sambiraan nama Abdoo Abbaa Joobir Abbaa Magaalmoo Abbaa maalii kan jedhamu barsiisaa guyyaa 2 dura poolisii Oromiyaa gaachan Oromiyaa warra jedhaniin kamaayii kana eebbifaman akka hidhannoo akka ajaa'ibaatti hidhatanii eebbifaman sanii nama tokkicha sanuu barsiisaa nama barsiisu qawwee harkaa qabaatee waraana wayiitiin nama hin dha'u. Wannummaan poolisoota hagas baay'atu saniin nama 9 nama tokkicha nama adoo waamaniyyuu bakka waaman sanitti ofiif dhiyaatuu danda'u nama beeka nama barumsa qabu barsiisa maalumaaf bilxiginnaa hin deeggarre maalumaaf akkaataa bilxiginnaa itti deemtu akkaataa bilxiginnaa lafa Oromiyaa fi Oromiyaa itti dabarsitee kennitu kan hin deeggarre maalumaaf gizee Oromoon qeerroon Oromiyaa hidhamtu maaf hin jal'ifne maaf dubbatta tamaaf mana hidhaa galchan poolisoota akkas baay'ee saniin hidhaniitiin akkasitti sooshaal miidiyaa irratti nu agarsiisan waan jabaa hojjetanii waan bareeda hojjetanii. Yaa ilmaan Oromoo ammas dubbiin harkuma keenya keessa tokkummaa fi walta'iinsa Oromoo keessa jirti dubbiin. Yoo tokkummaan Oromootii fi walta'iinsa Oromoo akka duraaniitti jiraate ammas yoo wal taane yoo ammas gabrummaa jalaa ba'uuf murteeffanne karaan ittiin bayan laafaadha ammas hin baana. Yoo nu wal tokkummaan qabaatiin yoo nu wal hin ta'in yoo bilisummaa Oromoof Oromiyaa hin barbaadin nu yoomuu kama rakkooti nu yoomuu kama boo'ichaati nu yoomuu kama buqqaanee mana malee mana sharaan ijaaramte keessatti maatiin namni 9-10 bakka waa irra rafan hin jirre bakka sireen bakki wanni gaariin hin jirre nyaanni gaariin hin jirre bishaan gaariin hin jirre dhiqanni gaariin hin jirre uffanni gaariin hin jirre kana keessatti jiraatu hajamne jiraatu barbaadne malee yoo bilisa baanaa mana gaarii akka duraanii Oromiyaa fi Oromoof Oromiyaa irratti kabajaan jiraanna jechuu barbaanne tokkummaan wayyaanee waggaa 27 ummata keenya cunqursitee ummata keenya irratti roorrisaa fi ummata keenya hayyoota Oromoo ajjeesaa kaan kolaasaa kaan luka irraa ciraa baatee iyyuu ofirraa buqqifne tokkoomne hooggansa gaarii jalatti hooggansa dhugaan ummata Oromootiif Oromiyaaf quuqamu qabaannee ammas hooggansi hin argama yoo ummanni Oromoo wal ta'e ufiin bayaa hooggansi jalqaba ummanni Oromoo wal ta'uudha malee hooggansi hin argama wal quba qabaatee ummanni Oromoo yeroo kutaan Oromoo tokko roorrifamu rakkoon jiraatu gabbayee falmee kaadiree ganda keessa deemteetiin walitti isin qabdee walitti ummata Oromoo qabdee warra hubannoo gaarii hin qabne jaarsota fa'a qeerroo anjaa ufiitiifuu eessa akka jirtuu fi maalirra akka jirtu qeerroo quban qabanii jaarsota warra baay'ee hubannoo maal hojjeta Abiyyi waan akkamtu deemaa jira lafti Oromiyaa saamamaa hin jirtuu fi saamamaa jirti hin beeyne kanneen walitti qabdee kaadireen yeroo hunda ummatuma akkanaa kanaan yoo qeerroon tokko yookaan
warri dhugaan ummata Oromootiif quuqamu sabaaf quuqamu gabbayee waa dubbate takka jaarsa itti ergatii takka ukkaamsuudha milishaa itti erganii poolisii Oromiyaa tiin to'annaa jala oolchuudha kunniin kana jalaa nagaya ba'uuf ummanni Oromoo ammas tokkoome cunqursaa fi gadadoon ganaa waan duraa wayyaanee waggaa meeqa ummata keenya hojjette irra hojjettee fi waan isiin saamaa baate san caala saamamuu gadadoo hidhaa ajjeechaa luka ciruu ilmaan Oromoo akka isaan waliin horre warra hidhame hayyoonni akka hayyuun dhalchine kolaafamu rakkoon Oromoo ittuma fufa yoo ummanni Oromoo tokko ta'ee bilisa of baasuuf Oromoof Oromiyaan uftaate saba isiitiif Oromiyaan akka Oromoof taatutti qabeenyi Oromoo akka Oromoo fayyadutti godhuuf yoo hin qophaa'in yoo waan hundaan nun qophaa'in jalqaba tokkummaadha irra caala waan meeshaa waraanaa maali warri meeshaa waraanaa fi maal qabus yoo ummata Oromoo akka yeroo hunda Oromoon hin roorrifamneef yeroo garii ajandaa bocee fi akka warri biyya bulchu kun gara warra waraana qabu saniititti socho'u itti nurraa godhe malee waggaa meeqa dhaloota nama meeqaatiin dura ima qabsaa ummanni Oromoo sababa tokkummaa hin qabne sababa tokkummaa ummanni biyya keessa yoo asiin namni gariin ummata Oromootiif falmu gariin bakka biraa dhaabatuun gariin warra mootummaa biyya bulchu jala dhaabatuun jalqabarraa OPDO mataan isiitii ergamaa baateetu gabrummaa jala nu hambise OPDO'n ergama jalaa baanaaniin yeroo kamuuyyuu ummata Oromoo keessa deemtee kaan hidhuun kaan wannaa godhuun kaan dabarsitee diinaa kennuun waan gooteef ummata Oromoo cunqursaa fi gadadoon kun guutuun irra turee jira. Ammas bara Oromoon uf bilisoomsee jenneeti namni hunduu gammannetti diinni ajaa'ibaa ammas kabiraa ka Abiyyi Ahmadiin hoogganamu nu qabatee jira. Diina kana ammoo ofirraa kaasuuf ammas tokkummaa barbaachisa. Yoo namni tokkoome yoo uummanni Oromoo tokkoomee akka duraatti wal qabatee wal dhaga'ee yoo Arsiin ooyi jedhe Harargeen Wallaggi Baale Gujii Booranni hundi ka'eetiin ooyii san jalaa uwwaate ammas warri cunqurfamaan matarratti nu fincaa'uuf warri saamtuu fi gantuu fi hattuun goobanni daacee marti mililikiin marti nurratti fincaa'uituuf ummata Oromoo cunqursituuf hayyoota Oromoo hiituuf wanni takka hin jiru. Naafxanyaa guyyaa takka sa'a 24 odoon geenne gadhiiftii ummata keenya ilmaan Oromoo warra qabsoo kanarratti miidhamee waggaa meeqa miidhamee itti rakkatee itti beela'ee itti dhoobatee jedhe ni hidhaan irraan hiikamu. Warra naafxanyaa wacuma naafxanyaatiif aanjaa mataan isaatu naafxanyaa ka biyya bulchaa jirus wacuma naafxanyaatiif sa'a 24 odoon gahin hidhaa ba'e Iskindir Naggaa guyyaarraa nama Abiyyiin fonqolchuuf deemu nama Abiyyiin irratti shira xaxaa deemu adoo inni Oromoof quuqame ufiifuu adoo quuqame nama badii akkasii hojjetu san sa'a 24 adoon gahin hidhaa baasaa ilmaan Oromoo ta dhugaaf haqaaf falmitu baatii 3-4 hidhuun waggaa hidhuun maaliif barbaachise? Akka itti aana haftee jedhu Abiyyi diina Oromoo diina Oromoo guddicha wayyaanee duraan tarte wayyaanee abbaa isii Abiyyi akka caalu hubatee namni kamuyyuu diina kana ofirraa kaasuuf namni kamuu hojjetu wal ta'uu wal deeggaruu yeroo hundatti odeeffannoo walii qoodee kutaan Oromiyaa hundi isaa wal ta'ee
of kabachiisuu ajame akkasii yoo of kabachiisuun ajamii